Wazir Demi Jadin. Qeerroon keenya abbootii isaanii dhaga'uudhaan abbootiin keenya walii isaaniitti wal dhaga'uudhaan mootummaan ummata dhaga'uudhaan ummanni mootummaa dhaga'uudhaan tokkummaan kun har'as borus itti fufuu qaba. Diinni kan nu cabse kan nu nyaate waan nuti tokko hin taaneef har'as boris tokko taane taanaan wal bira dhaabbanne taanaan eenyuyyuu nu cabsuu hin danda'u. Eenyuyyuu akka kaleessaa nutti taphatee qabeenyaa keenya saamee mirga keenya sarbee nurratti olaantummaa gonfachuu gonkuma hin danda'u. Kana onnee keenyatti himuu qabna. Kana nuyi saba keenya kana har'a galata guddaa nurraa qaba. Akka buqqaatotaatti utuu hin ta'in kan ilaaluu qabnu akka goototaatti ilaalamuu qabu. Heeroo maaliif jennaan ija keenya banan tokkummaa keenya akka inni cunqee dagaagu nu godhan akka wal nu hubannu godhan wal bira akka nu dhaabbannu godhan jechaadha. Kanaa jennaan ummata kana manatti ijaaruun waan isaan nyaatan waan isaan uffatan bira dabarree jiruu itti ijaaruun dirqama lammummaa, dirqama sabummaa, dirqama amantaa, dirqama waa hundaati jechaadha. Gareen keenya Raayyaan reefu kaasee nama 5 ijaaramnee ummata keenya ammarreessaa dhaqnee gargaarree ummata keenya baalee naannoo saweena jiran dhaqnee gargaarree yeroo lammaffaa boottee miliyoona 5,200 binnee geessinee fi ummata keenya Finfinnee naannoo Finfinnee qubatan naannoo Lagaxaafootti qubataniif mana 300 akka inni ijaaramu goonee ummata keenya naannoo Buraayyuu qubataniif saba Guraagee nu bira dhaabatan finnee mana 1,000 akka ijaaramu goonee ummata keenya naannoo Bishooftuutti qubatan mana 48 ijaarree ummata keenya naannoo Wallaggaatiif naannoo adda addaarraa qindeessuudhaan ummata keenya har'a yeroo ammaa Baaleetti mana 30 ijaaruudhaaf dhagaa gannaqsiisaa irra jechuudha. Kana qofatu hin ta'in gareen kun socho'uudhaan Shaashamannee gargaarsa geessinee Adaamaa geessinee Sulultaa geessinee Sabbataa geessinee ummata keenya buqqee kana bira dhaabbachuudhaan guddifachaa jedhee fuudhee guddifatee qabeenyaa kennee fi lafa kennee fi of biratti ijaaree wajjin jiraata. sabni Oromoo kun seenaan isaa addunyaa kana irratti utuu qoratamee inshallah hin qoratama. Akkuma mataa ol qabataa jiru kana galma yoo ga'e addunyaadhaaf saba fakkii guddaa qabudha sabni Oromoo. Kanaa jennaan sabaaf sablammiin keessa jiru kunuunsinee ofitti qabnee ittisnee eegnee jechuudha malee aadaan keenya amantaadhaan saba kanaati jechuudhaan achi dhiibuun aadaa keenyas amantaa keenyas akka hin taane hubachuun nurra jiraata jechuudha. Kanaa jennaan ummanni Jimmaa umma saba guddaadha. Seenaa Itoophiyaa keessattis ummata sadarkaa guddaa qabudha. Ilmaan keenya baadiyyaa jiran maal barataa jiru? Eessa gahaniiru? Dhiifamanaa godhaa. Dargaggoon har'a sammuun isaa qaroomina biyyaaf fiduu caatii jalatti gale taanaan yeroo dheeraa kan hojjechuu qabu jimaa qama'uu irratti yeroo dabarse ta'ee jennaan ammas rakkoon keenya taakkuu tokko illee nurraa achinsifu kana hubachuu qabna.
Kana jennaan inni lammaffaan dinagdeen bu'uura biyya tokkooti. Hiyyummaa Rabbis nurratti hin barreessine. Numatu ofirratti qusate hiyyummaa. Waaroo hiyyummaadhaa ofirraa mulquun nurra jiraata. Maal goonee hojjennee dafqa keenya turuursinee hojii utuu hin tuffatin akkana jedhee hojii kan hin xiqqeessee himu tokko illee hin jiru. Hojii kam waan hojiidha jedhamu hunda isaa utuu hin tuffatin karaa haxaa goo ta'u kophee haxaa ta'u waan dandeenyuun of gadi qabnee hojjennee qabeenyaa yoo horanne har'as garbummaa jalaa kan ba'uu dandeenyu. Inni lammaffaan tokko barumsa tokko qabeenyaadha. Addunyaa kanarratti warri aangoo qaban wanti jarri barbaadan hundi kan inni ta'aa jiru warra waa lama qabu qofa. Warra barumsa qabu, warra qabeenyaa qabu. Kanaa jennaan naannoo keenya kun naannoo boodattafaadha. Akkuma obboleewwan keenya naannoo dubbatan jedhanitti dachiin keenya dachii misoomtuu, dachii miidhagduu waan itti gad kennan ol kennitu kana nu garuu hiyyummaa keessa jiraachuun Rabbiinis waan mufachiisudha. Hojjedhaa nuun jedha Rabbiin. Irra caalaan kasbiin halaalaa kan namni dafqa isaa xuruursee hojjetedha. Dhiiraa dubartiidhaan, ijoolleedhaan, manguddoodhaan utuu hin jedhin hojii irratti bobba'uu qabna. Kaleessa nama biraa komanna. Mootummaa eegna, mootummaa komanna. Har'a garuu of komachuu dandeenya. Mootummaan Oromiyaa kan bulchaa jiru, biyya Itoophiyaa kan bulchaa jiru, mootummaa eenyuuti? Nagamu kan eenyuuti? Keenya mootummaa keenya. Kanaa jennaan kaleessa nama biraatti quba qabna, har'a ofitti quba qabuu nurra jiraata jechuudha. Asumaan kanaan wal qabsiisee ergaan dabarsu hojjetaan mootummaa sadarkaa adda addaa irratti jiru har'a kufaatiin as deemu kufaatiin kaleessa nama biraa irratti eegnuudha. Nu garuu al tokko kufnee jennaan waggaa dheeraa gabrummaa jalatti akka turru beekuu qabna. Kanaa jennaan hooggantoonni godinarraa hanga gandaatti jirtan quuqama saba keessaniif qabaattanii Rabbii keessanis sodaattanii bulchiinsi yookaan qondaalli gubbaa jiru isin arguu dhabuun hin mala. Sa'aatii meeqa waajjira galtanii hojjettan maal hojjettan har'a tokkoon keessan ofiin of gaafachuu qabdu. Sa'aatiidhaan miti kan isinirraa mindaa keessan fudhachuu qabdan. Sa'aatii 8 hojjettanii miti. Sa'aatii 12, 13, 15 hojjechuutu isinirra jiraata. Barsiisaa haa ta'u, waajjira keessa kan hojjetu haa ta'u, hoogganaan koo na ilaala, orna qoraa, har'a kan of qoruu qabu, nuyi malee eenyuyyuu nu qoruu hin qabu. Kanaa jennaan quuqama saba keenyaa, lammii keenyaa horannee ummata keenya keessaa baane. Ummanni kun barumsa isa barbaachisa. Dinagdeedhaan guddachuutu isarra jiraata. Hiyyummaa keessaa bahuutu irra jiraata. Mana gaarii keessa jiraachuutu irra jiraata. Ilmaansaa mana barumsa gaariitti barsiifachuutu irra jiraata. Egeree isaa borii har'a ijaarrachuutu irra jiraata. Kanaaf immoo adda durummaadhaan isin ummata kana hooggantanii karaa sirrii ta'e irra fuutanii gara guddinaatti deemuu qabduun isiniin jedha. Ummannis mootummaan irra jiru kun keenya. Anumatu mootummaadha. Eenyurraa waa eega. Mootummaan keenya gaafa jennu mootummaan daabboo nuu kenna, biddeena nuu kennaa miti. Mootummaan hacuuccaa nurraa achi qabee dhiibamuu mirga keenyaa nurraa gabaabsee olaantummaan seeraa akka kabajamu godhee walqixxummaan akka mirkanaa'u godhee karaa nuu xaraga malee kan hojjetatu, kan carraaqqatu, kan hiyyummaa keessaa bahuudhaaf halkaniif guyyaa dadhabu, kan barachuu qabu nuyi malee mootummaan kana hundinuu gochuu hin danda'u. Biyyattii biyyoota gurguddatan keessattuu mootummaan faasiliteetariidha. Waa mijeessa, haala mijeessa malee qarshii namaaf hin raamsu mootummaan biyya kamittuu jechaadha. Kanaa jennaan poolisiin, humni waraanaa,
hooggantoonni sadarkaa adda addaa irratti jiranu nagaa eeguu poolisii jechuun meeshaadhuma waan harkaa qabuuf nama dadhabaa meeshaa harkaa hin qabne tokkotti humna isaa kan agarsiifatu ta'uu hin qabu. Qaamni akkanaa seeratti dhiyaachuu qaba. Waan akkanaa dhaga'u kootiif gurra koo amanuun dadhabe gaafa sana. Maaliif jennaan poolisiin na qabee garee keenya wajjin nu hidhee maakalawitti nu tumee nurra deemee hamilee keenya waan cabsu nu arrabsee har'a garuu as deebi'ee poolisiin kan nama eegu kan namaaf quuqamu kan namaa wajjin boo'u malee kan akka waan pilaaneetii biraarraa dhufee ummata irra ejjatu akka hin taane har'a argaa jirra. Rabbii kana nu agarsiise immoo an wallaahi duudhamuu kootiif alhamdulillah jedha. Kanaa jennaan dhimmi nageenyaa dhimma bu'uuraati. Sabaaf sablammii naannoo keenya keessa jirnu achi dhiibuuniif tuquun aadaa Oromoo miti. Nageenyi dhimma poolisii qofaa miti. Poolisiin nageenya kophaa isaa akka mirkaneessuu hin dandeenye ji'oottan gabaabaa darban keessatti arginee jirra. Uummanni kaleessi poolisiin kaleessaa isa nu hidhu, isa nu dhiitu, isa nu ajjeesu nutti dhukaase inni irraa garuu isa nu bira dhaabbate inni har'aa garuu ilmaan keenya qaama keenya qabsoo Oromoon ji'oottan gabaabaa yookaan waggaa lamaan darban keessatti gaggeesse keessatti miseensi poolisii Oromiyaa meeqatu wareegame? Federaala keessaa kan saba isaa bira dhaabbate meeqatu wareegame? Rabbi ruhi isaanii kan jannataa godhu warra karaa jannataarra jiru. Kanaa jennaan poolisiin har'aa poolisii nu eegu malee poolisii nu ittisu malee poolisii humna isaa nutti argisiifamuu miti. Uummanni garuu har'a miira horatee hamilee horatee yoo hojjenne hin arganna. Namni nu saamu hin jiru, namni mana hidhaatti nu galchu hin jiru, namni ilmaan keenya nu jalatti adamsu hin jiru jedhee bilisummaan itti dhaga'amee gara hojiitti bobba'uutu irra jiraatarra jechuudha. Kanaa jennaan hawaasni keenya yeroo jimaarraayis gabaabsuutu isinirra jiraata. Naannoo Jimmaa keessattuu naannoo Jimmaa kan miidhaa jiru qorannoon adda addaadhaa doktoroonni yookaan sadarkaa maastarsiitti warri qoratan Jimmaa Yuunivarsiitii keessatti gabaasni isaan godhaa jiran Jimaan naannoo kana hamilee cabsuudhaan yeroo dheeraa irraa fudhachuudhaan ummata keenya adoochaa waan jiru guddaa keessaa tokko jechuu qorannoo karaa saayinsaawaa ta'een irra gaarii jiru itti yaadaa kanas karaa nageenyaa irratti waan jarri nu akeekaniin faana deemna. Yoo jarri dogongoran manguddoo qabna, abbootii gadaa qabna, abbootii amantaa qabna, jara dhufanii gorsuu ilmaan keenya, lafee keenya, qaama keenya eenyutti dabarsinee kan kenninu miti. Keenya hin gorfanne jechuudha. Har'a keenya jennee jirra waan ta'eef. Inni sadaffaan dhimma nageenyaati. Amantiin keenya amantiin Islaamaa maqaa seerraa kaasnee gaafa laallu salaam Islaam kanaati. Aftirii boodaafuu qopheeffataniirtu wana mana. Garuu ji'a Ramadaanaa kana keessa wanti isin baruu qabdan wantoota gaggadhee ta'an waan nama miidhan kan akka sigaaraa kan akka jimaadhaa dhiisuu akka dandeenyu jiini Ramadaanaadhaa leenjii guddaa nuu kennaa jira. Guyyaa guutuu eega dhiisuu dandeenya, halkanis dhiisuu dandeenya, Ramadaana boodas dhiisuu dandeenya jechuudha. An jimaas qama'ee argeera. Dhageessu yeroon darasaa ture Hararitti waggaa 4 guutuu qama'e. Namni miidhaa faayidaa isaatiif miidhaa isaa natti himuu hin danda'u. Nama immoo jimaa qama yoo gaafanne eenyuyyuu jimaan faayidaa qaba namni jedhu tokko nagarra ammoo wanaatti. Faayidaa qaba namni jedhu jira meesfaa jira. Fayyaa irratti miidhaa fida, dinagdee irratti miidhaa fida, maatii diigaa, haadha manaatiif abbaa manaa diigaa jira. Bal'inaan kana yeroo biraa waltajjii biraatiin itti deebina. Akka inni deebi'u kan gootan barumsa yoo hin qabaanne dhiifama manaa godhaa garuu iyyuu bahuu hin dandeenyu. Qabsoon uummanni itti wareegamee sadarkaa adda addaatiin irras itti dadhabamaa jiru kun mootummaa irraa ka'ee mootummaan kaleessa mootummaa abaluu teennee achi quba qabnu har'a ofitti quba qabne mootummaan keenya jennu kun kan inni gadi dhaabbachuu danda'u tasgabbaa'uu kan inni danda'u
galmas ga'uu kan inni danda'u ilmaan keenya qeerroon dargaggoon barumsaaf wareegamaa yoo kaffalanidha. Har'a wareegama nuti rasaasaan kaffallu tokkollee jiraachuun qabu, jiraachuunis irra hin jiraatu. Yeroo gabaabaa keessatti uummanni kun guddachuu danda'a. Maali jennaan guddinni isaaf haaraa waan hin taaneef iddoo kaleessa jirtutti kottu jedhanii iddootti agarsiisuu qofa kan inni barbaadu jechaadha. Karaa jennaan amma garuu Jimmatti qoosaatitti qoofama. ሰው ሲያረጅ እንደ እከሌ ከተማ ስታረጅ እንደ ጅማ ጀዳማም ከነከሳ በውቀብ ጅማን እከሌ ሰነ ቤካሩ መንዲሴ መጋሊ ቶኮ የዱሎምቲ አከ ጅማ ጀዳምቴ አከመ ማክሳትቲ መማከማ ጀረቹ ከነየሮ ገባባ ከስ ጅሩ ደንደን ኤኙ ከን ጅሩ ኑ ይኡመተ ከን ጅሩ እነ ኦፈረቲ ትጋፈቱማ ፍለቱ ቀምና ጅሩ ደንደን ሞን ደንደን እንደንደን ሞን ደንደን ይሮጀነ ሞሮጀኑ Humbaranna humbarannu har'a guyyaa har'aa kana gammachuu guddaa keessaa irratti dhagahame keessaa tokkummaa uummanni keenya agarsiisedha. Yookaan sochiin mootummaan godhu qofti uummata nama 700 yookaan nama miliyoona tokko dhaabuu waan hin dandeenyeef har'as uummata kana bira dhaabbachuun dirqama namummaa sabummaa qabeenyaan saba keenyaaf hin taane yoomuyyuu hin barbaachisu faayidaan qabu. Qabeenyaan utuu sabni keenya beela'u ala buluu akka bineensaa muka jalatti dhaltee haawwan keenya muka jalatti dahanii wallaahi gaafa saweena qunni dhaqne kan agarre kana deessee bultii 15 ji'a tokko waan keessa ciistu kan hin qabne muka jala akka bineensaa kan ciistu agarre. Akkamitti nu jiruun nutti toleennaan jiraannu utuu uummanni keenya haala kanaan jiraatu. Kanaa jennaan yoo tokko taaneef kana bira har'ayyuu uummanni kun nyaatee bulee dhuge. Oromiyaa waan ta'eef nyaatee bulee dhuguu danda'e kana caalaas qabeenyaan keenya utuu karaa sirriidhaan itti fayyadamnee hoogganame nu bira darbee biyya keenya kana guutuu waan ga'uu danda'u qabna. Ammas wal biraa dhaabbannuun jedha. Saba kabajaa qabu, saba seenaa qabu, saba beektota of keessaa qabu. Kanaa jennaan har'a booda dubartiin tana Jimmaa tokko ashkarii Arabaa ta'uudhaaf asii baatu hayyamuun salphina guddaadha, qaanii guddaadha, leeyyoo guddaadha. Ilma dargaggeessaa tokko hojii barbaacha biyya Arabaa dhaqee reetti eeguudhaaf deemuun salphina guddaadha. Eenyutti dhiifnee qabeenya akka kana lafarra diriiree lafarratti dhangala'ee jiru kana eenyutti dhiifnee deemna? Eenyuuf dhiifnee deemna? Kaleessas waan nuti qaamaan illee dhiisnee keessaa deemuu adabnu sammuudhaan keessaa godaanneef namni biraa akka barbaadetti taphataa ture. Har'a sanaaf hayyamuu qabnu isiniin jedha. Wal bira dhaabbannu tokko haa taanu. Oromoo amma jiru kana yoo inni kufe kufaatii keenya hundaati akka inni hin kufne qaawwa yookaan ulaa iddoo jirtuun cufuun dirqama keenya. Yoo immoo dogongorri jiraates wal gorsuun karaa wal qajeelchuun waan barbaachisaa ta'eedhaaf. Kanaafuu Abiyyi Ahmed Lammaa Magarsaa hooggantoonni Oromiyaa keessa jiran guutuun quuqama saba isaaniitiif qabanu halkanii guyyaa hojjechuudhaan agarsiisaa jiru. Rabbiin galmaan isaan agawennaa mirga keenya Rabbiin ol nuuf qabuun jedha. Umarratti galatoomaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz Kaamil Shamsuun gaggeessinu asuma waltajjii irratti nu hafu kanatti aansee sagantaan namni hundinuu eeggataa jiru sagantaa caalbaasiiti. Sagantaa caalbaasii kanaan dura asitti keessummoota affeeramantu jiranii yoo dhaggeeffataa jiranne Ustaaz Raayyaa sagalee isaa kiilolee sanaan ummata kana nashiidaa jechuudhaan eeganuu dubbisee ta'e dabalataan CD kana keessummoonni dhufaa jiran affeeraman kun keessa nu taa'u. Eegasii Ustaaz Kaamil Shamsuutiin ni jalqabsiifama. Kan caalbaasii kana gaggeessu walirraa fuuchaa taasisuudhaan Ustaaz Gaalii Muktaarii fi Ishaaq Zeenuun bakka kanatti dhiyaachuudhaan caalbaasii kana kan nu gaggeessitan taatanii. Kanaafuu namoonni maqaan keessa gara waltajjiitti waamame gara waltajjiitti nu dhiyaadha. Hamlee nu kennaafi hamlee kennaafi hamleen ni xiqqaata hamlee kennaafi.
hamlee kennaafi egaa as keessatti ergaan addaa kan jiru siidiin Ustaaz Raayyaa lammiidhaaf jedhu magaalaa Finfinnee irratti yeroo caalbaasiidhaaf dhiyaatu namni tokko qarshii olaanaa ta'e tokkoon caalbaasii kana mo'atee jira. Namni sunis nama Shaaqaa jedhamu kan sabummaan isaa Oromoo ta'e amantiin isaa kan Muslimaa hin ta'in lammummaan hammam akka bakkatti kennee lammummaa isaatiif hangam akka bakkatti kenne kan nu agarsiisu waan ta'eef egaa riikardii Shaaqaa kana nama cabsu har'a Jimmaa irratti barbaanne jechuudha. Shaaqaan riikardii cabsanii jiranii kanaafuu har'a riikardii Shaaqaa kana magaalaa Jimmaa irratti akka cabu shakkii tokkollee hin qabnu. Kanaafuu egaa hirmaattonni keenya osoo sabaaf amantiidhaan waliin qoodin caalbaasii amma dhiyaatu kanarratti bakka jirtanu kallattii hundarra akka hirmaannaa itti gootanuuf caalbaasii kana milkaa'aa akka taasiftanu lammiidhaaf kan jedhu kana akka mirkaneessitan abdii guddaa qabnaa. Osoo gara sagantaa warra caalbaasii kana bansiisuuf gaggeessuutti isin hin dabarsin keessummoonni keenya siidii mata duree lammiidhaaf jedhu kompiitara keessanuu galchanii kanaaf dursa raayyaanan isin isaafeera raayyaa abbaa maccaa raayyaa abbaa maccaa sagaleen koo baay'ee sin dhaga'amu jedhaa jira. Ta'us immoo isuma torrisu sanaan noo jedhii sin jedhaa jira uummanni nuti madaa galatoomaa ulfaadhaa. Sagaleen kakkuun jedhaa bade anuu keessanii sagalee si waakkadhaa silaa hin waakkadhu mootummaan keessa dhaabame sitti baqannee nu araarame wallaahi kana nan isin jedha garuu yarra malfachaa biyyaa silaa sagaleen qaroo ta'uu qabu har'a akka silaa hin taane na duraa ta'een of bulchaan isin jedha dhiifama of bulchaa jedhee of bulchitanii of kolaa jedhaanii ka galatooma qophii akkanaa irratti guyyaa guutuu wal agarruuf illee hin keenya gara fuulduraatti kanaaf warraaf nuuf kolchaa jedhaniiru. Amma siidiin gara kompiitaraatti eega seenee ka'e caalbaasiin gara banamuutti deema jechuudha. Kanaaf piroosesii siidiin egaa haala yookiin seera caalbaasii keenyaa isinitti beeksisuudhaaf irra deebinee keessummoonni asirratti affeeraman siidii laaptooppii keessa galchuu duwwaatu isaanirraa eegama. Eegasii siidiin kun osoo pileen godhamee yookiin hin jalqabsiifamin caalbaasiin ni gaggeeffama. Eegasii namni caalbaasii kana mo'ate keessattuu namni riikardii yookiin Shaaqaa cabsu dhufee siidii kana pilee gochuudhaan yeroo jalqabaatiif sagalee kiiloleessaas keenya Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa mata duree lammiidhaaf jedhu nuuf qabachiisuudhaan mo'ata caalbaasii kanaa ta'uu mirkaneeffanna jechuudha. Kanaaf akka hayaataan nu dhaggeeffattanu bakka jirtan hundatti ergaa nu dabarsuudhaan ala akka hin jeeqamne akka hin kaane hayaataan sagantaa kana akka hordoftan isiniin jenna. Amma siidiin gara kompiitaraatti galfama. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. مالن دبدبني أبشر أمو في الإيرا سكن تاجر دوماتي جرا رايان غافة سيدي كنا كوبيسو سيدي كنا أكو من إبسه سيدي رايان غافة كوبيسو وان هواسا كيسة جرو توكو غافة إيجا كارا يبودا كنا كوبيسو وين محمد سيدي كنا أكو من ريفو سيني مويالي ummata keenya buqqee kana irra naannofnee waan isaan keessa jiranu agarree wallahi yeroo baay'ee gaafa dhaqnu boonyee gaafa dhufnee namatti himnullee irra deebinee boonya waan sana yaadannee jechuudha. Yeroo baay'ee suuraa kana gaafa agartan suuraa amma fannifamee jiru kan raayyaa kana hammarree isaa keessatti gaafa dhaqnee dubartii ilmaan 5 xixiqqoof jalaa qabdu kaman abbaan manaa irraa ajjeefame gaafa agarru iseen immoo ilmaan kana waan itti kennitu dhabdee wajjiniin kan teessee boossu gaafa agarru raayyaan wanti kun wajjiniin kan ka'e jechuudha. Yaadees miti ni gaafisan. Kanaa jennaan siidiin kuni seenaa qabeessa. Siidii seena qabeessa
hunda keenya ilaallata nama Oromoo ta'e nama lammii isaatiif uqamu ilaallata waan ta'eedhaaf waa'ee CD kanaa CD 30ffaan kun CD dhanas jora darban hundayyuu waan ittiin caalu qaba jechuudha. Kanaa jennaan waltajjii as dura Finfinnee moolii obbo Shaaqaa Gurmeessaa keessatti gaggeessine keessatti muslima kiristaanan jenne waamichi kan godhameef inni kun dhimma Oromoo dhimma lammii waan ta'eedhaaf jechuudha. Kanaa jennaan har'as waltajjii irraa kanarratti ummanni keenya amantaa nuti waliin qoodin hundatu as jira waan jedhuun amantaa qaba, odeeffannoos qaba. Kanaa jennaan obbo Shaaqaa Gurmeessaa amantaadhaan nama amantaa kiristaanaa hordofanudha. Mana isaanii nuu kennanii achii dhufanii raayyaa uffata bullukkoo aadaa keenyaa dhufanii uffisanii ulee abbaa gadaa fuudhanitti kennanii gammachuu guddaadhaan achi bira darbanii qarshii 550 caalbaasii mo'atanii CD kana namni pilee godhee fudhate isaani. Yeroo lammaffaadhaaf har'a naannoo Raayyaan itti dhalate, naannoo walaloon Raayyaa itti dhalate, Raayyaa qofa miti walaloon isaas asitti dhalate. Keessatti yeroo eebbifamu immoo meegaa walilaalla obbo Shaaqaa Gurmeessaa achi ta'anii walilaalleedhaa jiru. Kanaa jennaan Sheekh Hamzaan CD fuudhanii keessa hin kaahu namni caalbaasii kana nu jalqabu tokko sagaleedhaan nu jalqaba qarshii hammanaan hin jalqaba jedhee eegas booda namni mo'ate immoo dhufee guyyaa seena qabeessa kanarratti seenaa isaa galmeessa jechuudha. Kanaa jennaan Sheekh Hamzaan CD akka keessa kaanu nu affeeri doktor. Eshi Haji Hamzaan kompiitara kana keessa CD akka kaanu affeeramanii jiranii. Kanaaf egaa CD'n kompiitara keessa yookiin laaptooppii keessa kaa'amutti jira. Piroosesii CD'n gara kompiitaraatti galfamuu irra jira. Akkuma argaa jirtanuu kun kompiitarrinis CD'nis harkuma isaanii irra jira. Ol kaanii dhaabbatanii CD kana keessa seensisaa jiru. Egaa seensifamaa jira. Hamlee kennaafi CD'n gara kompiitaraatti galfameera. Kana booddee egaa play namni jedhu abbaa carraati jechuudha. Abbaa carraatis abbaa mo'atis. Kanaafuu eenyuun obbo Shaaqaadhaan riikardii isaanii cabsu jedhaa jirra. Kanaaf egaa Ustaaz Kaamil Shamsuu jalqabsiisee gara Ustaaz Maalii Muktaariifi obboleessi keenya gara sanatti dabarsina. حمدا وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمني أمن تابراتيس لمن أورومو تي في أكسم أوروميا كيسا كان دفتنون دمت كيسانو بقى قمدن. آمين. بقى قمدن أحمدين أرقودان. آمين. بقى قمدن كامل شمس أرقودان. بقى قمدن نوتي في أوبتيديو ولتنارمودان. بقى قمني حارم سيدو فيكون حارات نفكا يرمو قلتوما ورسوم تنقان سوما سيدين ميلينا تقرقرما وبرايا يادينا سنين جيشا لمين كينيا لمين اف قاتنا مو قاتنا مت قاتنا موري قاتنا جت اركان نقر سيسي mirga mo bita barbaadu mirga isinifa mirga isinifa taw wanne sinin taala sinirra gadataw akasuma inarifatina sutuma amma gashidin milenatti gurgurama. Ustaaz Gaalii gidduudhaan naafsifnee sagantaa addaa yookiin ergaa addaa tokkotu gidduudhaan jira. Gara Ustaaz Kaamil Shamsuutti sin dabarsa. Oduu haaraan qabadhee dhufe Jimma biyya guddaadha jettee
saba guddaadha, saba seenaa qabu. Handhuura nasii qaba Raayyaan, handhuura koo eenyu qoteen baasu anatu Finfinneetti gamalee malee handhuurri koo as jiraa jedha. Durbummaa isaa shaaqaa gurmeessaa fudhate. Gonkuma Jimmaa utuu jiru koo hin ariifatini kaamil shamsu. Kanaa jennaan anoo Rabbi kennaa naa kennee walaloo harkan tokkottan qopheessa, anatoo barreessa. Sagaleen isoo kan kooti jedhee Raayyaan soddommoffaa booddees kan dhokfatee qabu har'a Jimmatti gadi baasee 31ffaadha kan baramu. 31ffaadha kan har'aa sitti baramu malee 30ffaan durbummaan isaa eega fudhatame isa kana gaa eenyu kan dhufee banu. Kamisho Sumal jedhame Ustaz Gali. Jimma ilmaan abbaa Jifaar jirtu. Soddomii tokko durbummaan fuudhame jedhani miti dhiiraa miti jamaa. Dhiira miti. Dhiira. Sirreenis kunoo fardis kunoo walilaallaa nuyyellaa sinaa moodira rabbalaala. Qopheeffadhaa rumaa isa taasifattanu boreefis galaa. Maal taatan isin Allahu Akbar. Hamma suusiiti malee safuu balleessuufi miti. Akkasuma. Hamma suusiiti. Ishi. Galatoomaa isiniin jecha CD keenya pilee gochuuf yookaan jalqabsiisuuf 31ffaa haaraa gara tujjaaraa yookaan naggaadee yookaan qotee bulaa yookaan darasaa maannoo barataa yookaan isoo nagadataa hundinuu yoo hadduma hiitataa. CD tokko ni bitataa. Kan kanatti aanu sagantaan caarataa meeqaan jalqabama. Egaa abbaa jalqabu CD 31ffaa haaraadha. Egaa Ustaaz Raayyaan kabajaa uummata Jimmaatii qabuuf jecha CD 30ffaa duratti caalbaasiisaa mo'atame ummatan jaalladhuuf mararfadhuuf handhuurri koo keessa jiru. Kanaaf haaraadhumaan gumaachuu qaba jedhee mee jalqabatti mee namni nuuban eenyu jaltaa gara mirgada hundinuu mirgada bitaan hin jiru warraa bitaa jira hundinuu mirgaa ishi mee mirgarraa ga'eenyu mirgarra bakka jirtanuu sagalee akka nu dhaggeessiftanuu Muhammad Abdul Qadiri Gali baay'ee shabbarini gammanee raakka tokko nam bitaan 100 jedhe bo Muhammad Abdul Qadir Muhammad Abdul Qadir 100 nam bada hamileen nangata hamlee barbaachisa Muhammad Abdul Qadir hamileen nafa hamileen kan qeerroo meerre lafee lafarraa lafa ofii irratti rakkatu hidda malee xannachiin dhiigu jetti Oromoon yeroo mammaaktu. Hidda malee xannachiin dhiigu maaliif jennaani xannachii dhiigan qabu waan ta'eef hiddatu hiddaaf dhiigaa bakka tokkoon yoo citte qaama hunda birmata akkuma jedhamu sagalee koo hawaasa kiyyaaf gumaachuu qofa otoo hin ta'in anis gumaata hawaasa kootiitii kanarraa fudhadhaan isiniin jedha. Dhugumatti hawaasni keenya hawaasa arjaadha, uummata arjaadha kan amantii waliin qoonne naannoodhaaf waliin qoonne ta'uusaa seenaa inni takkaa dhufeen dabarre keessatti yeroo jalqabaatiif galmeeffame kana miidiyaan addunyaan hin dubbatin nuti of dubbachuudhaaf hin qabne. Kanneen kana keessaa akkuma beekamu yeroo jalqabaatiif nuuf gochaan isiniin jedha sagaleen qabdu sagalee Raayyaa Abbaa Maccaatti nuti isuma haasaa qofaan nammaa kun. Addunyaan bal'oon kun nutti maaf dhiphata nu dukkana daagnaa kaanumaan ibsata
kaan dhamaan marqataa kaan dhabaaf rakkataa jedhanii mammaaksaan abbootiin dubbataa yaa hawaasa gaarii yaa arjaa ummataa arjaa kennuun quufne seenaa kee mul'ata ubsunni kee bal'aa miidhagaa ubsunni kee tole miidhagaa bal'ataa akkasumas kaayyoon inni qophaa'eef afaan walalootiin gabaabsame afaan walalootiin yaada ergaa tokkicha kan bakka hedduutti hiikkachuu abbaan danda'u kanatti qindeessuudhaaf yeroo dheeraatti hin arganne karaarran deemaa ture eega hawaasni kun buqqa'ee eega hawaasni deemaa ture koreewwan keenya namoota shanan Ahmaddiin Jabalii osoo miidhaadhaan bahin hin dura eega miidhaadhaan bahee as immoo ja'a taanee biyyattii keessatti lammiidhaaf gumaachaaf namuu waan qabu amaanaan bira kaayyatee walitti kennatee asii bachi deemaa turuun keenya beekamaadha. Kana rakkoodhuma isaa isatti himee yoo jedhu akkuma kanaan namna dhaga'uudhaaf hin ture wanni qopheesseef kaayyoon akkuma kanaan dhaga'ee waanuma isarra ga'e waanuma ta'e hawaasa kiyyaaf sagaleedhaan beeksisuutu narra ture akkasuma wajjin yeroo jalqabaatiif kitaabatti jijjiire dokumentiin yeroo hunda jiraata namni itti dhalatu isa argus jechuudhaaf kan hin barreessine kan lammaffaa hayyuun keenya biyya alaa jira beekaan keenya alatti godaane ardiin dachii biyya keenya beekaa baadhachuu hin dandeenye ofirraa ariitii yoom gara biyyaatti as deebifti laata yoom beekaan keenya hayyuun gara biyyaatti as deebi'a hayyuun alatti godaane ardiin keenya yoom dugda siirratti nu baatti laata keenyaaf jireenyi keenya ardii keenyaaf garaadhuma isii keessaa qofaa maali gubbaatti yoom jiraanna beekaa keenya jalatti malee gubbaatti baachuu diddee jennaan ardii gaafii gaafanna gaafadhu yaa lafaa jennee gaafatam yaa lafaa jennee illee gaafii gaafatanna gaafiin bifa walalootiin qindaa'e achi keessatti argama yoom beekaan keenya alaa deebi'aa dhiiraaf dubartii keenyaan lafti keenya gaafa siin nu baachuu dandeesse beekaan keenya siin magaalaa wanni inni asirraa godaanuuf hin jiru godaansa keenya kana keessa lamattiin qoode akkuma asirratti argitan jedhee yaadu lameen keessaa beekaa biyya faranjii kan faranjiin sammuutti nu jalaa hidhe kan immoo beekaa biyya arabaa kana rakkinaa walitti hidhanne rakkina furmaata rakkinaatiin jecha lachuu rakkina irraa qabu lafatu baan nu baachuu dadhabe lafti nu waamaa jirti eega lafti keenya nu waamaa jirti immoo beekaan biyya alaa dhaga'aniiru laataa yoo dhaga'an yoomuu galuu gaafii jedhu as keessaa qaba. Kanneen keessaa rakkoo hawwanii obboleettii dhiiraa, shariika dhiiraa, haadha dhiiraa, obboleettii rakkoo obboleettii gootiiti kan hin haasa'e. Rakkinni jireenyaa biyyarraa godaansee baasee yaada kuusee baasee buusee rakkinni mataansaa jala ka'ee asii biyyoota Arabaatti ijoollee keenya ijoollee magaalaa Jiddaa qofa keessa namni keenya nama 41 jira kan viizaa kan ittiin qabu kan iqaamaa qabu kan ittiin jiraachuu qabu silaa nuti iqaamaa kennee fi dura Arabaas jiraachisan abbaan Jifar iqaamaa kennaniitiif hindootaas jiraachisaa turan abbaan Jifar iqaamaa kennaniitiif yamanoota fidanii asitti galchanii rakkina isaasitti wallaanaa turan abbaan Jifar har'a ilmaan isaanii anatti godaantee kuuni Arabaa taate hojjettuu Arabaa taate kan dura hojjechiifataa turte hamma yoomitti kuuni Arabaa ta'urraa hojjettuu Arabaa ta'urraa yoom hojjettuu ofii taate laata ardii utuu qabdu maaliif akkana taati gaafii jedhu as keessatti gaafadhe gaafii nan gaafadhe kun rakkoo kana qofaa miti kan isin dubartoota keenyaaf saaxilte gaafa asirraa baatu waggaa 20 asii deemti dhayitee yeroo isin hojjettee haadhaaf abbaa teessee ilaaluun itti ulfaatee jennaan asii yaate dubartoonni keenya akkuma beektan rakkoo haadhaaf abbaa rakkoo fideetu fidee ofiin hin dhufne ardiin keenya waan nutti gaditti kennine ollatti kennuu hin dinne garuu namni gaafa rakkatee ka'ee bakka itti rakkate akka hin taane ta'a jechi kun naa hubadhaa namni gaafa rakkatee rakkinuma sana bakka itti rakkatu ammoo rakkate akka hin taane ta'a kanaaf dhiisee irraa godaana. Godaansi baay'ise godaannisa keenya godaannisa godaansaa jedheen asirra kaayyadhe keessa kootu dhiiga qaba keessa kootu cabaa qaba keessa kootu na dhikkifatee jennaan asirratti malaafadhe kanaaf kana qofa rakkoon maayyii dubartoota keenyaaf haawwan keenya irra qaqqabe isiin kaan ilmaan dhiiftee yaate
isin kan haadhaaf abbaadhaaf jecha biyyaa baate isinis beektuudha akkuma namaatti jiraachuu dandeessi ardiis bal'aa qabdi lafti isiin waakkanne garuu akkaa fi bakka isin dhabe akkaa fi bakka isin dhabe immoo isin hundi keessan hin beektan kanaaf yoom deebifanna isa jedhuun duratti rakkoon har'a keessatti isin saaxilamte sa'aatiin namni haadha manummaadhaaf barbaadu umrii dubartii sa'aatiin ni keessatti jalaa soolla'u hin beektan hundi keessan iyyuu namni obboleettii qabu haadha manaa of jalaa qabu intala durbaa qabu kana hin beeka dhiirri waggaa 30tti waggaa 40tti 50tti fuudhee abbaa manaa ta'a dubartiin umriin isiin haadha manaatiif geessu gabaabaadha kana rakkoon isiin maayii irratti rakkoo haadhaaf abbaatiif saaxilamte rakkoon inni lammaffaa isiitti as dhufe yoom haadha manaa taate ilmoodhaaf haadha taati yoom eegaachi rakkoo haadhaaf abbaa gargaartee achi as deebite eenyuuf haadha manaa taate eenyuuf ilmoodhaaf haadha taati isa jedhu kananas keessatti malaafadhe eefa manaa godhaana of gochaa silaa sagaleedhaan anis hin dhageessisa sagaleen kan koo kaleessana jalaa duudee na of gochaan isiniin jedhaa footu na jedha nagaatti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh galatoomaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa bakka isaaniitti hamleedhaan akka nu deebisteen isiniin jenna hamlee kennaafi jechi isaanii hundi hiika bal'aa kan qabu ergaa bal'aan asirratti dabarfatee ka'e tiyaanutti dabarfachuudhaaf amma keessummoonni keenya bakka isaaniitti deebi'anutti tasgabbiidhaan wal haraggeeffannu egaa baay'ee gaariidha sagantaan hanga yoolaatti jiru kanaaf sagantaan itti aanee dhufu akkuma beekamu Jimma biyya Oromooti aadaas qaba duudhaas qaba kanaaf haala aadaa isaatiin Jimmaan keessummootaaf jiraattota guddaa keessa jiran kan sagantaa kanarratti hadha hirmaachuuf danda'an hundumaan ergaa baga nagaan dhuftanii kantiibaa magaalaa Jimma obbo Maqiyyuu Muhammad gara waltajjii tanaffeeraa hamleedhaan naasimadha kantiibaa magaalaa Jimma obbo Maqiyyuu Muhammad gara waltajjiitti hamlee barbaachisa hamleedhaan naasimadha hangasitti ergaa dabarfatutu jira ergaa addaa sirriitti dhaggeeffannu jalqabaa warri foollee ta'an bakka isaanii gadhiisanii jiru kan jiru odeeffannoon nu qaqqabee ka'ee foolleen keenya bakka ramadamtan irratti hojii keessan akka bakkaan gahattan akka milkaa'u akka taasiftan isiniin jenna dabalataan tikkeettiin foorjidiin gurguramaa jira waan ta'eef haa eeggannu bakka jirru hundatti tikkeettiin warri tikkeettii gurguran baajii waan qabanuuf uummannis akka hin gowwoomne kanaaf dhiyaataniiru waltajjii irratti galatoomaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hawaasa musliimaa godina keenyaa akkasumas kabajamtoota hawaasa musliimaa magaalaa keenyaa kabajamtoota abbootii gadaa kabajamtoota maanguddoolee fi jaarsolii biyyaa kabajamtoota gaachina uummata keenyaa kan taatan qeerroowwan magaalaa keenyaaf godina keenyaa hundaa ol kabajamtootaa fi jaallatamtoota ulamootaa fi daa'imman musliimaa guyyaa irraa yaaddoof gidiraa hedduu dabarsuudhaan ifaajjii uummanni keenyaaf mootummaan keenya godheen gidiraa kanarraa baatanii addaas gidduu keenyatti argamtan akkasumas biyya Jimmaa biyya handhuurii keessatti qabaran baga nagaan dhuftan ashamaa anaa dhufu jechuun barbaada. Akkuma beekamu mootummaan keenya haaromsa gadi fagoo erga geggeessee gaaffiiwwan uummata keenya waggaa hedduu gangalataa ummanni keenya irratti hidhamaa ummanni keenya dargaggoon barattoonni hundi gaafachaa turan deebisuudhaaf kutannoodhaan haaromsaan gaaffii kana tokko lama jedhee adda baasee qabsoosaa jalqabee ture. Qabsoowwan kana yeroo geggeessu shiirri karaa adda addaatiin
humnoota kontiroobaandistootaatiin ummanni keenya miiliyoona walakkaa ta'u naannoo Sumaalee irraa buqqa'ee Oromoo ta'uusaa qofaan gidiraa hedduu argaa ture jiru. Gama tokkoon kaayyoon ummanni keenya buqqa'eef gaaffiin nuti haaromsa keessa ummanni keenya waggaa hedduu kaasaa ture deebii dhabee kallattii jijjiirsuudhaaf kan karoorfamedha. Kanumarraa ka'uudhaan ummanni keenya yeroo kamiyyuu caalaa tokkummaa isaa cimsuudhaan ummata naannoo Sumaalee irraa buqqa'e kana bira dhaabbatee ummanni kun beelaan dhukkubaan akka hin miidhamneef hanga guyyaa har'aatti tokkummaan bira dhaabbatee gargaaruu irratti argama. Kun seenaa ummata keenyaa keessatti seenaa boonsaadha. Baga Rabbiin sagantaa Eebba CD Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa lammii jedhuuf haala kanattuu tokkummaa keessan mul'isuudhaafis ana simachuudhaafis haala kanatti wal argu keenyatti gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Eegasii ummanni keenya istaadiyoomii kan seenuu maallaqa isaa kafalee kubbaa miilaa ilaaluudhaaf har'a immoo ummanni lammii isaatiif eenyummaa isaatiif foon isaatiif maallaqa ofii kafalee waltajjii akkanaatti seenaa jira. Kun waan guddaadha. Akka nama tokkootti namni biyya tokko keessa jiru amantaa adda addaa qabaa, saba adda addaa qabaa, laalcha adda addaa qabaa, bifa adda addaa qaba. Haaluma kanaan eenyummaa namummaa, eenyummaa sabummaa, eenyummaa amantaa, eenyummaa namummaa walumaan qaba jechuudha. Fakkeenyaaf an Oromoodhaa ilma Oromooti. Akkasumas an Muslima. Akkasumas an lammii biyya kanaati. Akkasumas nama jechuudha. Eenyummaa afuran an qabu kun tokkoon keessanis eenyummaa afuran qabdan kun namoota hedduudhaan obbolummaadhaan walitti nu hidha. Oromoo ta'uun Oromoo hundaan walitti nu hidha. Lammii biyya kanaa ta'uun eenyummaa lammummaa biyya kanaatiin amantaadhaan sabaan bifaan otuu waliin qoodin lammii biyya kana hundaan tokko nu godhaa walitti nu hidhaa jechuudha. Nama ta'uun keenya immoo nama kan jedhame amantaa kamuu qabaate saba kamurraayyuu argame biyya kamuun keessa jiraate nama ta'uun namummaadhaan ummanni addunyaarra jiru guutuun obboleessa keenya jechuudha. Yoo Oromummaadhaaf qabsoofnee amantaan keenya miidhame yookaan amantaa keenyaan qabsoofne nu akka namaatti eenyummaan qabnu guutuun isaa bilisaa miti jechuudha. Akka islaamummaatti qabsoofnes Oromummaa keenya yoo callifne ilaalle kunis amantaan keenya bilisummaan isaa yoo argamillee eenyummaan saba keenyaa kabajamuu irratti yoo nu qabsoofne malee wanni dhufuu danda'u hin jiru. Akka biyya tokkootti lammii biyya kanaa hundi keenyayyuu harka wal qabannee obbolummaadhaan otuu waliin qoodin sabaan laalcha siyaasaatiin laalcha adda addaatiin bifaan amantaan otuu waliin qoodin tokko taanee waliin jiraachuudhaaf mirgi hundi keenya akka kabajamu waliin qabsaahuudhaaf dirqama namummaatu nurra jira. Yoo kana goonee biyyi keenya sadarkaa guddaa fuulduratti deemuu dandeessa. Namoonni hedduun karaa adda addaatiin kallattii adda addaatiin qabsaa'aa akka jiran beekamaadha. Mootummaan bakka bu'aa uummataa ta'ee maqaa uummataatiin filatamee maqaa uummataatiin taayitaa irra bahee
fedhii ummata guutuudhaaf waan hojjetuuf gurra ummata isaatii kennuun isaafis hawaasa isaatiifis taayitaa irra turuudhaafis nageenya biyyaatiifis dararamuun jijjiiraman fida jedhanii qabsoo godhamu keessatti miidhaan adda addaa namarra qaqqabuun wannuma jiru qabsoo malee wanni jijjiiramu waan hin jirreef wareega malee wanni jijjiiramu waan hin jirreef dhugaadhaa qabsaahuun dhugaan amantaa kamuun birallee yoo jiraate hordofaa amantaan kamuu yoo mirgisaa dhiibame dhugaan gara sana taanaan amantaa kooti amantaa isaati saba kooti saba isaati jennee otoo hin laalin bakka dhugaan jiru sanaaf qabsoofne yoo deemne jijjiirama guddaa dhufa. Jireenya koos sirreeffachuun qaba, mirgi koos kabajamuu qaba, kallattii hundaanuu jireenya an jiraadhu jireenya gaarii ta'uu qaba jedhee yoo of jijjiiruudhaan tattaaffatee qabsaa'ee tokko tokkoon jiraataa magaalaa Jimmaa yoo jijjiirame Jimmaan hin jijjiiramti. Kanaafuu Jimmaa jijjiiruudhaaf xiyyeeffannoon guddaan ummata Jimmaa jijjiiruudhaaf ta'uu qaba. Yoo isin jiraataan magaalaa Jimmaa jireenya keessan jijjiirame sadarkaa kaleessa turtan irraa sadarkaa olaanaatti ceetanii aluma sana Jimmaanis jijjiiramti. Akka magaalaa tokko tokko karaan ijaarame hin babbareedaa, fooqiin ijaarame hin babbareedaa, guddinni magaalaa sana keessa jira, garuu uummanni hin jijjiiramne akka jedhamu sanas ta'uu qabu. Xiyyeeffannaan guddaan uummata irratti ta'uu qaba. Yeroo biyya kana keessa jiraannu akkuma beekamu jijjiirama finnee biyya keenya guddisuudhaaf nu kallattii hundumaanuu qabsaa'uus hojjechuus kan qabnu harka wal qabanne numa lammii biyya kana numa jiraataa chuun qofti fedhiin qofti biyyan jijjiiru mootummaan qoftis biyya jijjiiruu hin danda'u. Kanarraa kan ka'e barumsa saayinsii hundi keenya iyyuu barachuudhaan diinagdee horachuudhaan waa'ee seenaa keenyaa barachuudhaan waa'ee amantaa keenyaatii qabsaa'uudhaan jijjiiramni akka dhufu yoo wajjanne tokko tokkoon keenyaan inuma jijjiirama biyya. Akkuma beekamu biyya keenya keessatti qabsoo godhamaa jiruun dhalataan naannoo Jimmaa hamma sadarkaa muummicha ministeeraa gahuun seenaa Jimmaatiif sadarkaa guddaadha. Filachuu qaba jennee gaaffii kaafnee qabsoo gooneen hidhamuun keenya uummanni keenya dararamuun waan adda addaa keessa dabarfachuun hundi keenya iyyuu waan yaadannu. Qabsoon gaafa sana jalqabne namoonni hedduun irratti dararamuunus nus hidhamnus qabsoo amma biyya keessatti dhufeef jalqabiinsa guddaa ta'e fakkeenya guddaa ta'e sochii biyya keenya keessatti qabsoon amma godhamaaru akka qeerroottis akka faannoottis akka ummataattis qabsoo sadarkaa guddaatti ol ceesisuunsaa waan beekamu. Kanaafuu ummanni keenya mirgi isaa hin guutamneef hedduu jira ammas. Warra mootummaadhaaf warra bulchiinsa as jiranuufis hundumaa ummata keenyaafis kanan dabarsu mootummaan ummata malee guyyaa tokko jiraachuu hin danda'u. Nama ilaalcha adda addaa qabu walitti qabee giddu galeessaan hunda bulchuudhaaf waan socho'uuf gareen tokko qofti ana qofa dhagahi jechuunis waan danda'amu miti. Maaliif fedhiin ummataa bal'aadha, laalchi ummataas adda adda, gaaffiinis hedduudha. Kanarraa kan ka'e akkuma mootummaan nu dhagahuun dirqama isaa ta'e nus mootummaan karaa sirriirra yoo jiraate jara dhagahuun dirqama keenya.
yoo karaa sirriirra hin jiraanne hin gorfannaa itti himnaa karaa adda addaatiin karaa seera qabeessaatiin jaras itti qabsoofna. Kun seera biyya lafarra jiru karaadhuma kanaan deema biyya kamittu. Haala kanatti eega hubanneen booda Jimma jechuun ergasii kan beekamtu maqaansi bara 1830 dura Jimmaa Kakaa jedhamtee beekamti. Jimmaa Kakaa sabaaf gosti adda addaa Jimmaan keessa jiru tokkummaa uumna jedhee mootummaa Kakaadhaan adda addaan baanuu tokko taanee waliin jiraannaa tokko taanee biyya bulfannaa kan jedhuun waan mootummaan sun dhaabbateef mootummaa Kakaa jedhamtee beekamte turte. Eega abbaan Jifaar dura yookaan maqaan isaanii Sanaa jedhamanii beekaman 1830 irratti yeroo isaan taayitaa irra bahanuu Jimmaa guddisuu isaaniitiif Jummaa irratti hedduu hojjechuu isaaniitiif tokkummaa Jimmaa waan cimsaniif maqaan Jimmaa Kakaa jedhamu maqaa Jimmaa Abbaa Jifaaritti jijjiirame. Yeroo sanarraa kaasee Jimmaa Abbaa Jifaarumaan beekamaa jirti. Jimmaa Abbaa Jifaariin beekamaa jirti. Abbaa Jifaar yeroo jedhu Abbaa Jifaar lama. Sanaa kan jennee sila dubbanne Abbaa Jifaar isaan duraati. Isaan immoo booda hedduun keenya suuraa isaanii beeknu masaraa isaaniis as jiru. Abbaa Jifaar lammaffaa yookaan maqaan Oromummaa isaanii Tullu, maqaan Islaamummaa isaanii Muhammad bin Daawud kan jedhamanu lammanuu wal duukaa beekuu qabna jechuudha. Akka biyyaatti Jimmaan mootummaa keenya keessa biyya keenya keessa magaalota jiran hedduu caalaa Finfinnee dabalatee dursitee bu'uureeffatamti. Gara waggaa 200 gahuutti dhihaataa jirti. Haa ta'u malee kaleessa akkuma sila Raayyaan Abbaa Maccaa jedhetti Jimmaan lammiin biyya adda addaa Abbaan Jifaar qubsiisanii bakka jireenyaaf haalatti jiraatan mijeessanii fi kaan daldala adda addaatiif lammiin biyya hedduu biyya keenya ture. Jimmaan yeroo sana beekumtii siin qabdu guddaa ammoo jennee gaafachuun dirqama keenya. Namoonni tokko yeroo qoosanu Abbaa Jifaar otuu deebi'anii dhufanii Jimmaan hedduu jalaan badduu namoonni jedhaniitti qoosan jiru. Jijjiirama hedduun finnee jechuu barbaadaniiti. Akkuma beekamu magaalota hedduutiin yoo wal bira qabne Jimmaan laalle Jimmaan dudduubatti haftee jirti. Kun akka jiraata Jimmatti nutti dhagahamuu qaba. Kana jijjiiruudhaaf tattaaffii mootummaan godhu qofti gahaa miti. Jimmaan jijjiiruudhaaf dhalataan Jimmaa tokkoon isaat yoo jijjiirame Jimmaan jijjiiramti. Dhalataan Jimmaa immoo kan jijjiiramu yoo of baree eenyummaa isaa baree damma. Kanaaf ammaan booda mootummaan fakkeessee jiraatu nun barbaachisu. Majlisni sobaa fakkeessee jiraatus nun barbaachisu. Hoogganaan sobaa fakkeessee afaaniin dubbataa jiraatus nun barbaachisu. Kun dhugaadhaan hojiirra akka oolu kallattii majlisaatiin haa ta'u kallattii siyaasaatiin haa ta'u harka wal qabataa otuu wal hin miidhin otuu sabaaf sablammoota nu keessa jiraatan nu amananii biyya keenya lammummaadhaan obbolummaadhaan waliin jirra kan jennu otuu jaran miidhin otuu jara rifachiisin kaayyoon keenya maal akka ta'e hubachiisaa yoo dandeenya waliin qabsaahu
yoon dandeenyu utuu jarammiidhin mirga keenyaa qabsaa'uun akka nama barate tokkotti akka nama mirga isaatii qabsaa'u tokkotti nurraa eegama jechuudha. Mirga keenyaa qabsaa'aa mirga nama biraa dhiibuun waan sirri hin taaneef. Angaafan hidhameen booda namoonni hedduun hiriira bahuudhaan du'aayii gochuudhaan cinqamuudhaan maatii bira dhaabbachuudhaan kallattii hundumaanuu anaaf namoota qabsoo nu gooneen hidhaman duuka dhaabbachuun jaraa beekamaa. Keessattuu guyyaa muraasan dura utuu mana hidhaadhaa ani hin bahin baatii 3 dura Jimmaan qabsoo guddaa godhuunsaa dhagahaas turre eega baanis argineera. Sanarratti ijoolleen keenya Ahmaddiin Jabalii hiikamu jedhaniis haa ta'u mirgi uummata keenyaas haa kabajamu jedhaniis haa ta'u qabsoo sanarratti ijoolleen 5 wareegamuu jiraas dhagahan jiru. Warra madaahanis bira dhaabbachuun dirqama keenya warra wareegamaniif an akka nama tokkotti yaadachuun koo dirqama waan ta'eef jaras dagachuu waan hin qabneef maatii namoota 5 wareegamaniif maatii tokkoon jaraatiif qarshii 20,000 walumatti qarshii 100,000 shananiif kenneeraa jechuudha. Haaluma kanaan namoota madaahanii jiranus bira dhaabbachuun sochii keessattis gara kamiinuu namoota miidhaman bira dhaabbachuun dirqama keenya ta'uu hubanne haala kanaan jajjabaanne wal dhagahaa wal kabajaa ijoolleen keenya jaarsotii keenya dhagahuu qabdi. Dargaggoon keenya aalimoota keenya dhagahuu qabu. Umriidhaanis beekumsaadhaanis muuxannoodhaanis waan caalanuuf yoo bicate akka qabsootti al tokko waa hunda nama hundatti himuun rakkisullee akka biyyaatti garuu nu caalaa waan beekanuuf waliin mari'achuun dirqama ta'uusaa hubachuu qabna jechuudha. Warri aalimaas, warri jaarsotaas, warri abbaa gadaas, warri hoogganaas yeroo hundumaa dhugaa duukaa akka jarri dhaabbatan toras gorsuun barbaachisaadha. Wal yaadachiisuunis barbaachisaadha. Eegan kana jedheen booda Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa CD lammii jedhuun haala kanaan qopheessee baasee ummata keenya qaqqabsiisee jira. CD kanarraa galiin persentii hamma ta'e ummata keenya buqqa'eef jireenya isaarraa qabeenya isaarraa shira diinaatiin buqqa'eef akka oolu arjoomuunsaas ergaansaas persentii hammi ta'e galiinsaas haala kanaan waan arjoomee jiruuf tokkoon keessan as jirtan kaaseetii kana bittanu malee akka hin baane yoo bicate kaaseetiif kitaaba yoo dadhabdan lamman irraa tokko bituun akka namni biraa bitus wal gorsuun wal kakaasuunis nurraa eegamaa jedha. Jimmaan akka duritti Itoophiyaa keessaa sadarkaa guddaatti akka ol kaatu ofii yaada, Jimmaadhaa yaada, walii yaada, baradhaa, of jijjiiraa, barumsa adda addaatti bobba'a, dinagdee adda addaatti bobba'a. Keessattuu immoo warri bulchaa naannoo Jimmaa jiraata Jimmaa jijjiiruudhaaf waan qaban hunda baasaa yeroo isaanii humna isaanii beekumsa isaanii taayitaa isaanii fayyadamanii namni gaara jiru waan as jiru sirriitti waan hin hubanneef ummata as jiruuf hoogganoota gaara jiran gidduu dildila jabaa ta'anii ergaa isaa dabarsaa akka Jimmaan sadarkaa olaanutti kaanutti hojjechuun dirqama keenya kan jedhuun ergaa dabarsaa. Waan na dhageessaniif galatooma. Ergaadhuma kanaan afaan Amaariffaatiin namoonni nu dhageenya tokko waan jedhanuuf garaafan irra deebi'a. ከአሁን በኋላ ኢትዮጵያ
የተሻለች እንድትሆን በተለያየ አቅጣጫ ጥረቶችና ትግሎች እየተደረጉ ህዝቡ እኛ እንደ ሙስሊሙ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴም ይሁን ትግል አንስተን ጥያቄ አንስተን ወደ 6 ዓመት ገደማ ታስረን የተለያዩ መሰናክሎች ውስጥ ስናልፍ ሀገራችን አሁን ለደረሰችበት ደረጃ ከፍተኛ አነቃቂና መነሻ መሰረት የኛ ትግል መሆኑ ግልጽ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ይህንኑ ምሳሌነት በመከተል ወደሚቀጥለው ደረጃ በመውሰድ ቄሮች፣ ፋኖች፣ ሌሎችም የኢትዮጵያ ህዝቦች ወደ ከፍተኛ ደረጃ ትግሉን ያቀላጠፉት ይገኛሉ። በዚህ ውስጥ ካሁን በኋላ ህዝቡን የማይሰማ መሪ የኢትዮጵያ ህዝብ አይፈልግም። እነዚህ የጋራ ማንነቶቻችንን አጣጥመን አንዱ ባንዱ ሳይጋጭ መሄድ ይኖርብናል። ይህን ስናደርግ ሀገራችን ወደ ትልቅ ደረጃ ታድጋለች። ህዝባችን ህብረቱና መስተጋብሩ ወደ ከፍተኛ ደረጃ ይሸጋገራል። በዚህ መልኩ አብረን መጓዝ ይገባናል። ጅማ ውስጥ ቅድም እንዳልኩት በርካታ በገጠሩ አካባቢ ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ኦሮሞ ተወላጆች አሉ። በከተማ ደግሞ የተለያየ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ። እነዚህ እንደ ኦሮሞነትም ይሁን እንደ ጅማ ነዋሪነትም ይሁን እንደ ኢትዮጵያዊነትም ይሁን እንደ ተለያየ ሃይማኖት ተከታይነታችንም ይሁን ህብረታችንን ማጠናከር አለብን። በተጨማሪ የሰው ልጅ የተከበረ ማንነት ለመብቱ የሚታገል በሃይማኖት በብሔር በፖለቲካ አመለካከት ሳይገደብ የሰው ልጅ ሁሉ ሙሉ መብቱ እንዲያገኝ መስራት መታገል ይገባናል። አንድ የሚያደርገን እውነት ነው። አንድ የሚያደርገን ሁሉም የሰው ልጅ መብቱ ይከበር ነው። የበለጠ አንድ የሚያደርገን እውነተኛ ዲሞክራሲና ነፃነት እንዲሰፍን ነው። በእነዚህ ላይ በጋራ ሆነን መሄድ አለብን። ከዚህ በተጨማሪም እንደ ኦሮሞ ወጣት ቄሮ ይሁን ሌሎች አካባቢ ያሉ እንደ አማራም አካባቢ ፋኖ የተለያዩ ትግሎችን ያደረጉ ወጣቶች አሉ። ለነዚህ ወጣቶች መብታችሁን መታገላችሁ ሀገራችሁ የተሻለች እንድትሆን መታገላችሁ የሚመሰገን የሚወደስ ነው። ከነዚህ ማንነቶች አንዱ ሰው የመሆን ማንነት ነው። ያለምንም የሃይማኖት የብሔር የጎሳ ልዩነት ሁላችንም ምድር ላይ ያለን ሰዎች ሰው ነን። ሁለተኛው ማንነት የተለያየ ሃይማኖት ተከታይ በመሆናችን በሃይማኖታችን እኔ ለምሳሌ እንደ ሰው ነኝ፣ እንደ ብሔር የኦሮሞና የኦሮሞ ተወላጅ ነኝ፣ እንደ ሃይማኖት የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ነኝ፣ እንደ ሀገር የኢትዮጵያ ዜጋ ነኝ። እነዚህን አራቱ ማንነቶችን አጣጥመን መሄድ ይገባናል። ለምሳሌ እኔ ሙስሊም ነኝ ብዬ ስለ ሙስሊሞች ብቻ የማስብና የምጨነቅ የምታገል ከሆነ ሌላው ወገኔ ደግሞ ስለ ብሔሩ ብቻ የሚታገል ከሆነ ሌላው ደግሞ ብሔርና ሃይማኖትን ግምቱ ሳይከት እንደ ሰው የሚታገል ወይንም እንደ ሀገር የሚታገል እነዚህን አራት ማንነቶች አጣጥመን በአንድነት መሄድ ካልቻለን በመካከላችን ችግር መፈጠሩ አይቀርም። ጅማ ውስጥ በርካታ የአካባቢው ተወላጅና በዚህ ኤሪያ የሚኖሩ የኦሮሞ ብሔረሰቦች አሉ። እንደዚህ በጋራ ከኦሮሞነት የመነጨ የኦሮሞ ማንነት አላቸው። እንደዚሁም የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችም የየብሔራቸው የራሳቸው ማንነት አላቸው። እንደ ሃይማኖትም ካየን ሙስሊሙም የራሱ ማንነት በጋራ ከእስልምና ሃይማኖት የሚመነጭ ዓለም ላይ ካለው ሙስሊም ሁሉ ጋር አንድ የሚያደርገው የጋራ ማንነት የሚሰማ መሪ እንደምንፈልገው ሁሉ እኛም የምንሰማው ትዕዛዙን የምናከብረው የምንከተለው አስተዳደር የምንከተለው የመንግስት አካል ያስፈልገናል። ያሉንም የኛ ሰዎች በመምከር በማገዝ ሐሳብ በመስጠት ከጎናቸው በመሆን አቅጣጫ በማሳየት የህዝቡን ፍላጎት በተሻለ ደረጃ እንዲያከብሩ ማገዝም መስማትም መደማመጥም
ይገባናል። ይህን ካላደረግን ህዝቡን የማያደምጥ መሪ ካለ አገር መረበሿ ችግር ውስጥ መግባቷ አይቀርም። ያለፉት ዓመታት በቂ ማሳያና ምሳሌ ነው። መንግስት ህዝቡን ሳያደምጥ መሄድ እንደማይችል የቱንም ያህል አቅም አለኝ ብሎ ቢያስብ መሄድ እንደማይችል ያለፉት ዓመታት በቂ ትምህርትና ምሳሌ ሆነውታል ብዬ አምናለሁ። እኛም አስተዳደሮቻችንና መሪዎቻችንን ጥያቄያችንን እንዲመልሱ ጅማን ወደ ተሻለ ደረጃ እንዲያሳድጉ ከጎናቸው በመሆን እየመከርን እያገዘን እናደርጋለን፣ ከጎናቸው እንቆማለን። ካልሆነም ደግሞ በህጋዊ በሰላማዊ መንገድ እነሱንም ቢሆን እንታገላለን። ይሄ ህጉ ዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለው መንገድ ነውና በዚህ መልኩ እንረዳዳ። ከጎናችን ስለቆማችሁ በተለያየ መልኩ ስታሰርም ይሁን ከዛ በኋላ ባለው ሁኔታ አብራችሁን ስለሆናችሁ አመሰግናለሁ። እስር ቤት ሆኜም በታመምኩ ጊዜ በርካቶች ከጎኔ መቆማችሁን አውቃለሁ። በተለይ እኔ ከመፈታቴ በፊት ጅማ ላይ ከፍተኛ የትግል ደረጃ ውስጥ እንደነበረም ሰምተናል። በዛ ሂደት ውስጥም 5 የሚሆኑ ወገኖቻችን ተሰውተዋል። እነዚህንም ማስታወስ ስለሚገባ ለአምስቱ ቤተሰቦች ለእያንዳንዳቸው 20 ሺህ ብር በአጠቃላይ 100 ሺህ ብር በግሌ አስተዋጽኦ እንደማደርግ እዚሁ ከጅማ ከመሄድ በፊት ይሄንን እንደማደርግ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ከሁሉ በላይ ደግሞ የተሰባሰብንበት ጉዳይ ወገን ለወገን በሚል መድረክ ነው። ወገኖቻችን በርካቶች ከሶማሌ ክልል ተፈናቅለው በዚህ ቦታ በተለያየ ቦታ ይገኛሉ። ጅማ ውስጥም አለ። እነዚህን ወገኖቻችንን ለማቋቋም ሙስሊሞች በዚህ ረመዳን ዘካችንን ሰደቃችንን ምናረጋውን ኢፍጣር እነሱን በማስታወስ አለኝታነታችንን በማሳየት ወደ ስራ ገብተው የተረጋጋ ህይወት እንዲኖሩ ከዛ በተጨማሪ ዲናቸውን እንዲማሩ ልጆቻቸውም ትምህርት እንዲማሩ የኛ ኃላፊነት ነው። ጅማ ሲመጡ እንግዳ ሆኖ አይደለም የመጡት፣ ወደ ሀገራቸው ወደ ህዝባቸው ነው የመጡት። ይህንን በመረዳት እንደ ባዕድ እንደ መጤ ልንቆጥራቸው አይገባም። እችኑ መልእክት በኦሮምኛ ተናግሬ ንግግሬን እቋጫለሁ። እምንከኛ ቡቃን ይሄዱና ነው ከኛ ቆበቹን ጀራቤ ከማል ኡመተ ከኛ ከና ወራ ሽራዲናትን ቡቃንና ነው ከኛ ቀበታን ዘካ ረመዳና ከሰባፍ ነው ዘካቱል ማል ዘካቱል ፍጥርስ ሰደቃ ከነኑስ ኢፍጣራ ከነኑስ حالا كنان أمتا كينيا كناف برا أبني جرا كنني ميلا لمان أبتني أكوف دندأني جريني تسكبات تجراتن دوغالا بچو قبنا ومني كين غرا غندا أوفيت غرا أمتا أوفيت أفني ملك يسوما كنتانيس سوغاچون برباچي سارا وانا دغفتني غلطوما سلا دمتاچون يمسكنالله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت نغما نغامو أكم فيوم جرتو إغاني ديبير فيرا إرقاق القبابا قبتيلي أفوري هندا يكالين كبو جلقا إرقاني نجل قبا ربين قويا الراكنا حالكنا بككنا الأبو ساتيف ربين قلتهم فتا nuhi ummanni Oromo saba guddaa saba hayyuu of keessaa qabu saba beekaa qabu saba bal'aa qabeenyaa sammuutii fi qabeenyaa dinagdees kan uumamaa saba qabu haa ta'u malee yeroo dheeraadhaaf sabni kun hacuucamee tuffatamee gahee mataasaa utuu hin taphatin qabeenyaa isaattis beekumsa isaattis utuu hin fayyadamin innis miidhamee biyyattiin Itoophiyaa saba guddaa kana bakka isaa dhowwachuudhaan ofiis miidhamtee har'a garuu akkuma dukkanaa heetti nafuu akkuma dhiheetti nafuu akka jedhamu waan nu bari'aa jirtu fakkaata. Nu bari'eerasii akka bariin kun
gara iftanaatti nu jijjiiramus rabbi koon kadhadha. Amiin. Akkuma beekamu sabni tokko yoo of baree lafa baree nama biraas baree naannoo isaas baruu danda'a. Kanaaf maaltu isa barbaachisa jennaan waan tokko qofa. Niikolarii san barbaachisu, kilaashii san barbaachisu, matarayyasii san barbaachisu. Kana hunda utuun barbaadin bakka barbaade gahuuf dinagdeedhaanis guddatee hawaasa qaroome ta'uudhaaf, hawaasa dagaage ta'uudhaaf wanti isa barbaachisu meeshaan tokkoon sun maali jennaan barumsa. Allahu akbar. Barumsa jechuun waa hundaafuu kan karaanuu saaqu, kaleessa kan nuti garboobnee nama jalatti gadi jennee sagannee jilbeeffannee kan bulaa turreefis badiin inni jalqabaa numa hirraayi. Maal goone maal balleessine jennaan barumsa irraa fagaanne. Angaafii gabaabaan isiniif qaba asirratti. Yuunivarsiitiin gurguddaan dipaartimentoolee baay'ee of jalaa kan qabu kan ta'e yuunivarsiitiin Jimmaa eega naannoo Jimmaatti dhaabbatee waggootii baay'ee lakkoofsisee jira. Kolleejjii irraa gara yuunivarsiitiitti eega guddate irraa kaasee. Yuunivarsiitii Jimmaa jala dipaartimentiin hin jiru. Social or natural kallattii lamaaniin jechuudha. Barumsa saayinsii haa ta'u, barumsa hawaasummaatiin haa ta'u hundumaaf jalaa qaba. Haa ta'u malee ilmaan Oromoo dhaloonni Jimmaa meeqatu yuunivarsiitolii kana keessa jira? Meeqatu digriidhaan eebbifamee bahee jira? Warri dura jirtanis hundi keessanuu baga Rabbiin sunnaa abbaa keenya abbaa Jifaariin asirraa dhalannee warra biyyaaf ga'u taasisee galatamaan of gochaan isiniin jira. Dallaa kana ala ofii kootii bal'uu dhaabbadhee ilaalee beeka bara 1978 ilaaldeessan dhaabbadhee kan ilaalee jira sunnaa koo warra hordofee jira utuu silaa olnaa galchitaniin jedhaa galatamaa. እንደምን አደራችሁ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዚህ መልኩ በዚህ ቦታ ስላገናኘን ምስጋና እናቀርብለታለን። በሁሉም አቅጣጫ ያላችሁ በዚህ በፊትም በኋላም ውጭም ያላችሁ እንኳንም አላህ በዚህ ቦታ በሰላም አገናኘን። በፕሮግራም በኋላ እንገናኛለን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ከፊትም ከኋላም ከግራም ከቀኝም ያላችሁ ወንድሞችና እህቶች አላህ እንኳን ለዛሬዋ እጅግ በጣም ናማረች ለተዋበች ቀን አላህ አደረሰን። ለተሻለ ድልም አላህ ያብቃን። በኋላ ፕሮግራም እንገናኛለን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። السلام عليكم يا أحباب الكرام أبو دولة بركة ربنا الله بتقعد وسكنني وبسلام الحمد لله في ليل وليام يا كنا عندك يا محمد صلاة سلامة لتفهمني الرمية لما قال أكلت تجرا نانت كفيل لفيت كنت من نتناقركم كفيل لفيت كفيتنا كفيتين متكنيو ያው የፕሮግራም ቀደም ተከተል እንደተባለው ከወንድሞቼ ጋር እዚህ ደግሞ እንድትሰበሰቡ ሲዲ ማስመረቅ ነው። ኡስታዝ አህመዲን ጀበልና ካሚል ሸምሱ ሲዲ እንዲመረቅ አንደኛ ይሁን 31ኛ 31ኛ አይደለም አንደኛ ነው ብለው ምክንያት የሆነኝ ወንድሜን ካሚል ሸምሱን እንድታመሰግኑልኝ አመሰግናለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ከስሞ ተገኛ በከሳኔቲ hamleedhaan
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاب جمتوتا فيه جالة تمتوتا كينيا خم بيا كيسا خم بيان على جرتان إجاكا أكون بيكم وجاك لسا أن روميا مقالة في الراكا ودان كرا مقالة جمات إمال لجرا ويا هرا مقالة جمات كيسة سيران قدان راوة مودان كان أولي موتو ويا لسا سمنا أستاذ أحمدين جبلي في أكسما أستاذ Raayyaa Abbaa Maccaa CD 30ffaa qopheessuudhaan isa eebbisiifne ani haa ta'u garuu guyyaa har'aa 30ffaa ka eebbifamu osoo hin taane 31ffaan eebbifamuudhaan walii galatti yaada guyyaa har'aa ustaaza keenya mee karaa ustaaza keenya isin dabarsinaa isaa wajjin turtii gaarii isin jira ustaaza mee akkamii yaadni guyyaa har'aati akki guyyaa har'aatti turtan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga Rabbi Ramadaana barakumatukum dhibba sagalii dhibba sadii fi dhibba afurii fi 39 Rabbi isiniin ga'e. Marti keessan bakka jirtan maratti Ramadaana kee badamtu Ramadaana jijjiirama. Ramadaana nuti keessatti jijjiiramnee hawaasni kun tokkummaa amma afaaniin lallabnee kana hojiidhaan lafa buufnu Rabbiin nuuf taasisu jechuun inshallah dhaamsa kiyya dhaammadha. Guyyaan irraa nuyi fi anaaf tokkoffaadha. Maaliif jennaan ani naannoo biraa keessattiin waamama affeeramama waan akkasiitiinis immoo gargaarsaan isa ta'u maaliinis isa ta'u keessumattuu waan akkasiitiin bira dhaabbachuudhaan hawaasni keenya biyya alaa jiraatanis hawaasa naannoo keessatti naannoo Baaleetii fi Arsiiti. Tokko akka tokkoffaatti namni bira dhaabbachuudhaan rakkoo koo nagaafachuudhaan rakkoo nagaafatu akka dhuunfaattis maaliin rakkinni kee liqeena irraa kaffaluudhaan Jimmaan dura walaa Harargee walaa eessaa dura caalchifachuu kanaatiif utuu hin ta'in Harargees bakka bu'an jaruma. Jimmaanis jaruma bakka bu'e jechuudha beekika. Caalchifachuudhaaf utuu hin ta'in akka naannootti Baalee fi Arsiidha namni rakkoo koo nagaafatu. Maal hojjetaa jirtu mucaan ana jedhee namni beekamtii naa kennu Baalee fi Arsiidha dhugaatti. Hojiidhaan. Waan natti jiru na duddubbee deemanii wallahi kana sana waan jechuun warri na wajjin jiru cufti isaanii hin beekanii galatoofadha hunda isaaniitu nu galatoofadha. Jimman bu'ee yeroo jalqabaatiif sanatti aantee yeroo jalqabaatiif na waamtee mucaan ana xiqqaatus guddatus handhuuraa asii qabda. Egaa handhuuraa asii qabaatte immoo kottuu CD kan keessa 30ffaa isuma namni biraa silaachitti eebbifamuu qabu asitti eebbisiifte jennaan ani ammas ta'u CD'n kan koon eebbifamne 31ffaan hin baname mala. Hin baname malee 31ffaan maaliif jennaan hin baay'ifnellee maaliif Oromoon nu godhuu dhabe. Waadaan seenee jira CD 31ffaa uummata biyya alaatiif keessaa Jiddaa yookaan Makkatti eebbisiisa jedhee waadaa seenee jira. Waadaan seenee kana immoo nan eeggadha. Kana hin baname bilee godhame malee hin eebbifamu. Wanni 31ffaa biyya alaatti eebbisiisuu barbaadeef lammiif yeroo hin jedhee bakkuma citteen dhiigdii akkuma jedhamu hawaasa keenya bahaa fi naannoo Baalee fi Booranaa fi Harargee irraa akkasumas naannoo adda addaa buqqa'an keessattuu Harargee jechuudha. Cabeensa hawaasa kiyyaa kana iyyan waan gumaachuu dhabee ofis gumaachee fi naa qoofuu dadhabee jennaan sagalee kan gumaata dhiyeeffadhe gumaata kan immoo hawaasni naa hirmaachuudhaan Jimmas nuti Simannaa keenya jedhanii na waamuudhaan asitti yeroon qophii kana xumuradhee jiru gosa lamatti hojjedhee tokko nan barreesse kan takkaa hojjedhee beeku qophii kana barreessee kitaabatti baasee akkuma beekamu kitaabni kun haala kanaan qophaa'e jechuudha. Kitaaba kana asiin godaansaa jedha. 31ffaa garuu ni asirratti akka 30ffaa jedhamee 31ffaan godaansaati. Godaansa irratti hayyuu keenya alaa qabnaa. Miidhaan qabaa, miidhaa beekaan biyya keessaa godaanee biyya alaa ta'uutiin miidhaan qabaa, quuqaan qabaa. Keessan dhikkifataan asirratti madaafadhee jireetan ergaa koo dabarfadhe. Kanaaf waan godaansa irratti irra waan hojjedhee jechan biyya alaatti eebbisiisuu barbaade. Warri godaaneessatti godaanee alatti godaane. Warri ala dhaqqabachuu dhabee akhiraa jira. Ni turrii kutee jechuudha. Kaan baariin nu jalaa fixee, kaan bineensa nyaatee, kaan akkuma akka taate jechuudha. Oromoon akkamee hawaannis raamoo tokko jirti kan baatii gannaa keessa lafa kana keessaa baatu. Goblaa baafti hayawaanuma nyaatee fita. Roobaan jireetti jedhan. Yeroo roobni kutee hayawaanuma nyaatee fita raamoo sana. Akka sana hawaasni keenya na jala hawaasni kiyya na jalaa ta'e. Keenya yoo jedhe keenyaan ala na jalaa biyya bula. Kiyya yoo ni jedhe immoo manaan bulfadhaa qalbii keessiyya keessan bulfadhaa kanas hawaasni keenya naaf hubatu. Kun biyya alaatti hin baname malee Jimmatti alatti eebbifama yoo rabbi jedhe. Inni dubbeeffamnes gana CD'n isaanii dubbeeffamne akka tokkotti naannoo akka jirti.
Waliin akka jirtu sun gara fuulduraatti eebbifama. Kanaaf har'a barbaannee dhabne nuti yoo nuuf hin galle beektaa amrinne. Ni eebbifame seenee. Ni argattu ni eebbifamne bara. Hin baname. Hin baname ni eebbifamne. Asitti banamee achitti hin caqafamaa jechuudha. Asitti hin banamee achitti ni eebbifama. Biyya alatti eebbifama. Oolmayni guyyaa irraa baniinsa siifi kanaa birrii miliyoonii tokkoon banan. Banuu qofaaf. Banuu qofaaf. Gaafa dhageeffatan ammoo inni kan warra biyya alaati. Asumaan kan warri biyya alaa hubachuu qaban kan asitti warri banuudhaaf qofa qarshii miliyoona tokkoon carataadhaan kan harkata gubbuu ta'u isaan ammoo dhageeffachuudhaaf kanaa ol akka abdii guddaa qaba jedhanii yaaddan. Hawaasa gara laafessa kanarraan daladde hawaasa miidhamaa ta'eeti gochiin hin miidhamee dhukkeen irraa ka'e malee hawaasa gara laafaa. Hawaasa boo'icha nama namaa bo'u. Hawaasni kun beeke sabni Oromoo qofti quuqamee nan hin quuqamuufi. Ilmuma namaa hundaaf quuqama. Wallaahi akkas. Maaliif jennaan miidhaan koo miidhaa isaati jedha. Miidhaan isaa miidhaa namoomaa si wajjin qooddata. Eessallee addunyaa kanarrallee yoo jiraate sabni keenya kun anaaf adda. Maaliif hawaasa namooma qofaan namaa quuqamu. Inni bahaa inni dhihaa namoomaan miidhaa namoomaan jaallata. Kanatti rabbi nu jiraachiseedha. Akkas ta'a bara. Hin beekamu bara. Kanatti rabbi nu jiraachise gara laafummaan kun eessatti bara. Teetira dhaabii ilaalii. Akkas jiru. So kanaaf hawaasni lammiif isa jedhu Jimmaa kana torbanadhaa birrii miliyoona 24 lammiif jettee gumaachitee jirti. Miliyoona 22 geessitee kennitee jirti Dr. Bakara Abarraatti. Lammiif jettee nyaata geessitee jirti. Harrigee uffata baattee geessitee jirti. Nyaachiftee jirti. Nyaachisaa jirti ta'ee biraan hafne. Warra biyya alaa jiru galatooma. Ulfaadhaa. Isiniin jennaa kana fakkaatti oolmayneerraa anaaf adda. Lafa Ramadaan rooba lafa gannaa. Rooba kanaa wajjiniin uummata kiiloomeetira 112 irraa ka'ee dhufee jira. Akkasumas beddelleeraa kiiloomeetira 200 wayirraa warra ka'ee dhufee jira. Shalli shoomarillee guyyaa kaleessa Haaraya irraa ka'uudhaan. Ati kaleessa Haaraya kan isaan xiyyaaraa obsa. Isaan dhiyoodhaa bara. Xiyyaaraan dhufeemi dhiyoodhaa bara. Kiiloomeetira mana lakka. Kiiloomeetira lakka Haaraya irraa ka'ee Jimmatti. Kiiloomeetira masa lakkaa eegalee kiiloomeetira isaanii lakkoofnaa fi garuu isaa dhiyoo. Jidda fa'aa dhiyoodhaa bara amma bikka uummanni kun dhufee yoo agarte. Jidda fa'aa dhiyoodha karaa makiinaa kan hin jira siima santamaan geppoo sananii bishiidaan magaalaa bakkee guddoo budoo jedhanii kun hundi shabeen akkasumas naannoo Jimmaa kana keessatti aanaan tokkollee rafne jechuudha. Istaadiyoomiin hanqatee alatti walitti qabaman akkuma agartanii kaameraan hundan kaasu. Miidiyaa isin qabnu miidiyaan keenya silaa jiraate silaa miidiyaa qabaanne irra deemee miidiyaa silaa qabaanne eessatti haftee jedheeti silaa hawaasa kana gubbaatti bahee silaa garaagallu waraaba. Miidiyaa isin qabnu achi isin geenye numa geenye immoo inshaallah abdii numa qabna. Kana malee hawaasa naannoo adda anaaf adda jechuudha. Anaaf seenaadha seena tokkoffaadha. Kaaseta tokkoffaan baate malee soddomii tokkoffaa miti akka eebbaatti. Akka hojiitti garuu maaltu kana nu deettee nagaafachuu deemta? Wanni kana gude beekamtii dafnee dhufe uummata hawaasa kiyya keessatti dafee beekamtiin argame. Nin ture. Kaasetta sadaffaa afaan Amaariffaa baasee jennaan Amaarrii uummanni afaan Amaariffaa dubbatu hoo keenya jedhee har'a kaasettii baafnaan har'a intarvii na baasuuf na dubbachuu dhufe. Si galtee? Kana eessa dhaqaa innoo keenya jedhaniiti natti kana ni hammalee immoo hammeenyaaf miti. Eessa dhaqaa innoo keenya eessa dhaqaa jedhaniiti immoo madaa biraatiif miti. Garuu hawaasa waliif waan qusanne as keessattis dubbadheera. Kitaaba kana gubbaarrattis addunyaan bal'oon kun nutti maaf dhiphataa? Maaf nutti dhiphata? Nu dukkana daayinaa kaan numaan ibsata. Nuti bahara dukkanaa keessa daayi. Kaan immoo nuyin ibsata ajaa'iba. Maaliif laggeen gurguddaan biyya keenya keessaa baa'utu malee akka zaahiraatu hiikte hiikaan kun illee hiikaa baay'ee qaba. Keessattillee qabaatu gubbaadhuma kanattu lagni gurguddaan biyya kana keessaa ba'a. Kanuma wajjiniin nuti dukkana daayinaa kaan numaan ibsataa. Kaan dhamaan marqataa kaan dhabaaf rakkataa jechi kun hin ifaadha. Kaan dhabaaf rakkata. Kaan dhamaan marqata. Asuma guuree dhamaan marqataa beeki. Nuti immoo keenya immoo dhabaaf rakkataa. Jedhanii mammaaksan abbootiin dubbataa yaa hawaasa bal'aa yaa arjaa uummataa dhugumatti arjaadha wallaahi. Arjummaa isaa nama waan hin qabne namaaf kennu agarre waan hin qabne ofii isaatii dhabee wayii silaa qabaadhee afaan kaa'ee hawaasa jedhu gurraanis ijaanis agarre. Dubartii tokko ammarreessaatti qoraan baadhatteeti yaa yoo guddoo eessa dhayitaa jennaan qoraan kanan hawaasa kiyyaan irraa buqqa'ee waan ani afaan kaayuu dhabeetiin qoraan kana hawaasa kiyyaa geessuuf jirte dullatti dhayitii fugan
maal jennaan manguddoo akka kiyyaatti keessa jira qoraan kana bobeeffatee duuda isaatti qabatu yooni waan hin godhu dhabe qoraaniin dhabaaf jettee qoraan funaantee geessite hawaasa akkasii keessa namni dhalate wallahi hawaasa kana ni zallamne jedhe kaamil shamsuun hawaasa kana ni zallamne naafiyatti waan dareenee finaan jedhe jidduu kana hawaasa kan warii galaadhaaf kan ni zallamne ganaa dalaynaa fi budhii kee jabeeffadhu naan jedhe jira inshaallah nama dalaguu fi teenya biiznillah miidiyaa sinuranna biiznillah ta'ala mataa sun qabanna shakkiin qabaate keessumattuu hayyuun biyya alaa jirtu karaa ati ittiin dhufteetu biyya kana keessatti waliin rakkannu yoo rakkachuullee ta'e waliin rakkannu kanatti yaadeen isinii jedha. Inshallah khaba jamtuta fi jaalatamtoota ka egaa guyyaa har'aa waan irra ulle hunda viidiyoodhaan haasaa ustaaz keenya kabajamaaf jaalatamaa ustaaz Ahmaddiin Jabalii akkasuma ustaaz Kaamil Shamsuu dabalatee ustaaz keenya kabajamaaf jaalatamaa Nashid Ustaz Raayyaa Abbaa Maccaa hunda isaatu wal duraa duubaan viidiyoo kana waraabaatiin odeessin biraan kan geenyu ta'a. Egaa ka haasaa gabaabaa keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaanne kanuma fakkaata wanti isin jirtan yoo jiraan namni asumatti hin golabna. Golabummaa turre gaariidha. Namni haasawaa sirra beeku si dura beeka. Si booda yoo haasa'e sirraa balleessaa yaade achumarratti golabuutu ture. Hayyee horaa bulaa isin jaalannaa lamnis birmata.